Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota FiB kun sa'aatii oduuti annamoomsaa Admaasuudha. Itoophiyaa Keeniyaa kan wal qunnamsiisu daandiin hawaasaa Moyaalee fi giddugalli buufata to'annoo gumruukaa waloo eebbifameera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan waliin eebbisanii hojii eegalchiisanii jiru. Daani'el Tasfaayee dabalataa qindeesseera. Projektiin daandii Itoophiyaa fi Keeniyaa wal qunnamsiisuu fi buufanni to'annoo gumruukaa biyyoota lamaanii ministeera muummee Abiy Ahmed fi pireezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa waliin ta'uun eebbisiifameera. Qaama kaariidarii Bombaasaa Naayiroobii finfinnee ta'ee daandiin hawaasaa Bulee Horaa Yaaballoo Moyaalee kiiloomeetira 500 dheeratu biyyoota lamaan wal qunnamsiisu ta'uu himameera. Abbootii gadaa Booranaa jaarsa biyyaa fi jiraattonni magaalaa Moyaalees daandii guddicha biyyoota lamaan wal qunnamsiisu akkasumallee giddugalli to'annoo gumruukaa biyyoota lamaanii magaalaa Moyaaleetti eebbifamuu isaatti gammanneerra jedhaniiru. Daandiin ijaarsi isaanii xumuraman kun walitti dhufeenya biyyoota lameen gama siyaasaan, dinagdee fi hawaasummaan jiru akka cimsu ibsameera. Daandiin kunis daandii saffisaa ardii Afrikaa wal qunnamsiisu keessaa tokko ta'uunis ibsame. Projektoonni eebbifaman kunneen rakkoo duraan ture gama daldalaanis qaban hedduu furuun milkaa'ina fuula duraatiif abdii guddaa nutti ta'es jedhaniiru. Giddugalichi kun wayita hojiitti galamu naannoo daangaatti alseerummaa daldalaa xiqqeesse nageenyaa fi misooma amansiisaa fiduun guddina waliinii galmeessisuun naannicha hawwataa turizimiif oole hawaasi horsiisee bulaa jireenyi isaa akka jijjiiramuuf ta'us qooda guddaa qabaachuu himaniiru. Sirna eebba kana irratti keessummoonni affeeraman akkasumas aangawoonni federaalaaf naannoo argamaniiru. Hooggantoonni biyyoota kunneenii akka jedhanitti misoomawwan bu'uuraa daangaa ce'an walitti hidhamiinsa naannichaa ni cimsa. Walitti dhufeenya lammiilee gara lachuu jiru daran dabaluun daldala ni guddisaa jedhameera. Hooggantoonni kunneen naannichatti walitti bu'iinsi namoota dhuunfaa akka dhabamsiisan hubachiisaniiru. Hoogganoonni lachuu daangaa irratti nagaaf tasgabbii fiduuf akka hojjetan mirkaneessaniiru. Barreessaa olaanaan mootummoota misoomaa baha Afrikaa yookaan IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo dhaabbatichi yeroo ammaa naannoo tokkummeessuu irratti xiyyeeffannoo taasisuu beeksisanii jiru. Dr. Warqinaan koree ambaasaadarootaa hojjettoota dhaabbatichaa bakka hundaa walitti baba'an deeggartoota misoomaa fi lammiilee biyyoota miseensa dhaabbatichaa waliin viidiyoo konferensiin mari'atanii jiru. Afrikaanonni akka ardii tokko osoo hin taane akka biyya tokko ta'uu qabus jedhanii jiru. Barri 2020 bara sodaan weerara vaayirasii koronaa hoomaa waan isaa fi balaan lolaa olaanaan itti mudatee turedha jedhanii jiru. Wayita marichaa weerara vaayirasii koronaa ittisuuf ogeeyyiin yaala fayyaa wareegama olaanaa kaffalan yaadatamaniis jiru. Weerara kana hordofuun IGAD biyyoota miseensaa isaaf deeggarsa ariifachiisaa taasisuu ibsamee jira. Hanga ammaatti lammiileen biyyoota miseensa dhaabbatichaa 200 fi 50 ol vaayirasichaan qabamuu fi namoonni 5,000 ol ammoo lubbuu isaanii dhabuu marichaan ibsamee jira. Weerarri hoomaa waan isaa naannicha mudate waggoottan 25 as isa olaanaa ta'uu himamee jira. Dabalataan naannichatti namoonni miiliyoona 50 ta'an balaa wabii midhaan nyaataa fi saaxilamuu eeramee jira. Barreessaa olaanaa mootummoota misoomaa baha Afrikaa yookaan IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo sababa balaa lolaan lammiilee miiliyoona 2.4 miidhamuu ibsanii jiru. Lammiileen 700 ol ammoo sababa balaa lolaan qe'ee fi qabeenya isaan irraa buqqa'uus eeranii jiru. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa Group Kaameruun Duality Corporate Kaameruun irraa badhaasaa fi beekamtii argatee jira. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa beekamtii kana kan argate gabaa Kaameruun keessatti raawwii olaanaa itti fufiinsa qabu waan galmeessee fi jedhamee jira. Keessattuu COVID-19 ittisuu keessatti hojii fakkeenyummaa qabu daandiin xiyyaara Itoophiyaa hojjete badhaasa kanaaf ka'umsa ta'e jechuun daandiin xiyyaara Itoophiyaa himee jira. Koongirensii Federaalistii Oromoo miseensonni isaa akka hiikaman waajjiraaleen isaas akka banaman gaafatee jira. Ibsa baasee jiruun dhaabichi waajjira muummeen ala waajjiraaleen baay'een cufamaniiru. Miseensonnii fi hooggantoonni federaalaa hanga gandaa jiranii hidhamanii jiru jechuun himate akka gadhiifamanis mootummaa gaafatee jira. Kanaan achi filannoo biyyaalessaa isa jaaffaa taasifamaa jiru irratti hirmaachuu fi fedhii qabaannus hirmaachuun nutti ulfaataa jedhee jira. Paartichi dabalataan dirreen siyaasaa dorgommiif mijataa ta'e akka uumamullee gaafatee jira. Dhaabni Koongirensii Federaalistii Oromoo mootummaan narratti xiyyeeffate jechuun hooggantoonni isaa akka gadhiifaman yoo gaafate
gaafatu kun kan isa jalqabaa miti. Hooggantoota yookaan miseensota dhaabichaa poolisiin yakkaanis shakke jechuun to'ate keessaa kanneen akka obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammed, Dr. Hussein Kadir fi kaanis ni argamu jedhameera. Himannaa yookiin waan ittiin shakkaman garuu kunneen hin fudhatani. Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa ja'affaa sababa koronaa vaayirasiin waggaa darbeerraa dabarsitee barana ni taasifti jedhamee eegamaa jira. Manneen barnootaa godinaalee Oromiyaa keessatti guyyaa har'aa qormaanni naannoo kutaa 8ffaa kennamuu eegaluusaa ibsamee jira. Manneen barnootaa godinaalee Oromiyaa keessatti guyyaa har'aa qormaanni naannoo kutaa 8ffaa kennamuu eegalu waajjiraaleen barnootaa godinaalee Oromiyaa beeksisaniiru. Qormaatichi sadaasa 30/2013 kaasee hanga muddee 2/2013 kan kennamu ta'uu biiroon barnootaa Oromiyaa beeksiseera. Bu'uuruma kanaan guyyaa har'aa guutuu Oromiyaa keessatti qormaatichi kennamaa jiraachuu waajjiraaleen barnootaa godinaalee Oromiyaa beeksisanii jiru. Egaan daawwattoota FiB oduuwwan keenya isaan kana turanii qophiileen keenya itti fufuu daawwadha.